waaqayyo maal jedha arbuusaa kan eeggate ija isaa nyaata eeguu duwwaatuun ta'in eeguun mindaansa ija isaa nyaachuu baay'een keenya kisaararra jiru hin ariifanna hin obsinu waa tokkoon dubbadha beelli har'aa quufa boriiti iddoo kee gad hin dhiisin dhiibamuun har'aa mul'achuu boriiti iddoo kee gad hin dhiisin waraanamuun har'aa fayyuu boriiti iddoo kee gad hin dhiisin mul'ata keenya dhiifnee deemu gaa'ila keenya dhiifnee deemu bakka waaqayyo nuuf kenne dhiifnee deemuun kisaaraa kan keenya kan ta'e kunuunsuun eeguun hirmaachuun nurra jira harka kee achi ol kaase kan kee eeggannaan hin fudhatta mana keessan keessa hangamni namaa jira waaqayyoof garuu ijoolleedhuma hundumtu hangaba isatti jettee waamtu waaqayyo hundumaaf ijoollee isaati namni mar'ummaan isaa walitti mare bossaatti rahaa jaaniyaa kan isaa eeggachuudhaaf hambaa namaa nyaatu boriin guddata achuma turi kan kee argatta inni nagaddu achuma turi inni barattu achuma turi kan kee argatta achi deemuun kisaaraadha kisaaraa biyyaatuun ta'in kisaaraa kooti gadhiifnee deemna maaliif gadhiifnee deemna nami dhaabatee waa eegu mana hidhaa jira itti ulfaata hiriyaatu jibba nama dhaabatee kan isaa eegu mixiin akka leencaa nyaatti akkan jedhe nama dhaabatee kan isaa eegu beekaatu wal'aalaadha kan kee waan hedduu beekaadha wal'aalaadha kan kee eeguudhaaf dhaabattamate garuu namoota biratti